Umurii lafaa hanga bishaan badisaatti mata duree jedhu walii wajjin ilaalla. Lafti keenya umuriin ishee meeqa? Waggaa biliyoonotaan lakkaa'amu akka saayinsiin jedhutti moo hangam kan jedhu macaafni qulqulluun keenya kanaaf odeeffannoo gahaa ta'e nuuf kenna. Keessumaa seerri uumamaa boqonnaan 5 umuriin lafa kana guyyaa uumamuu isaatii jalqabee hanga bishaan badisaatti hagamii kan jedhuuf deebii nuuf kennu qaba jechuudha. Keessumaa umurii dhaloota boqonnaa 5 keessatti barreeffama Addaamii jalqabanii hamma Nohitti jiran qorachuu keessatti jechuudha. Macaafni qulqulluun gabaabumatti umurii dachee kana akka qorachuu dandeenyuuf waan nu kaayeru qaba jechuudha. So hanga bishaan badisaatti umuriin dachee kana hangamii kan jedhu beekuu dandeenya jechuudha. Seerri uumamaa boqonnaan 5:3 akkas jechuun eegala. Addaam waggaa 130 jiraatee ilma fakkaattii isaa ta'ee bifa isaa qabu tokko dhalche. Maqaa isaas Sheet jedhee moggaase. Addaam Qaayinii fi Abel dhalchee ture Sheetiin dura jechuudha. Garuu ammoo waggaa 130 yeroo guutetti immoo Sheetiin dhalche jechuudha. Amma egaa Addaam guyyaa 6ffaa irratti uumame. Guyyaa 6ffaa irratti uumamee kaasee hanga gaafa Sheet dhalateetti waggaa meeqa jechuudha? Waggaa 130 jechuudha. Karaa kan biraa lafti kun uumamtee hanga Sheet dhalatutti waggaa meeqa fixxeetti jechuudha? Lafti kun waggaa 130 fixxeetti jechuudha. Sana booddee lakkoofsa 6 maal jedha? Sheet dhalatee waggaa 105tti Enooshin dhalchee jedha. Argitanii? Amma immoo hanga dhalachuu Sheetitti waggaa 130 yoo fixxee dacheen kun achiin booddee hanga dhalachuu Enooshitti immoo Sheet immoo dhalatee waggaa 105tti Enooshin dhalche waan ta'eef waggaa 130 ida'uu waggaa 105 waggaa 235 fixxeetti jechuudha. Dacheen yeroo Enoosh dhalatutti jechuudha. Haaluma kana fakkaatuun Enoosh dhalatee waggaa 90tti Qaayinaaniin dhalchee. Qaayinaan dhalatee waggaa 70tti Mahalaliin dhalchee. Mahalal dhalatee waggaa 65tti Yaareediin dhalchee. Yaareed dhalatee waggaa 162tti Henookiin dhalchee. Henook immoo dhalatee waggaa 65tti Matusaalaa dhalchee. Matusaalaan dhalatee waggaa 187tti Laameekiin dhalchee. Laameek dhalatee waggaa 182tti Nohi dhalchee. Nohi immoo dhalatee hanga bishaan badisaatti waggaa 600 jiraate jechuudha. Kanaafiyyuu waggaa 130 ida'uu 105 ida'uu 90 ida'uu 70 ida'uu 65 ida'uu 162 ida'uu 65 ida'uu 187 ida'uu 182 ida'uu 100 walitti hanga lafti kun uumamte hanga bishaan badisaatti waggaa 1656 jechuudha. Kallattiidhumaan namni dhimma kana barbaadu yoo jiraate jechuudha. Lafti kun hamma bishaan badisaatti waggaa 2000 guunne jechuudha. Waggaa 1656 jechuudha. Yookiin immoo waggaa biliyoonaan lakkaa'amu miti jechuudha. Umurii dachee keenyaa qorachuudhaaf karaa lammaffaa amma immoo bishaan badisaatii hanga dhalachuu Kiristoositti lafti kun umurii meeqa lakkoofsisteetti kan jedhu qayyabannaa keenya yeroo kan biraatii walitti deebina jechuudha. Galatooma.